عليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله داود ورم كامل كش. آمين آمين جان. آمين آمين جان. آمين آمين. آمين ربي آمين كش. آمين يا رب كل كش. آمين. خطبة قام تقولي لال أشيلين تاي وديتي warra bidaa tokko irratti deebiseeti akkasini beeytanii diin keenya kun taphaanii miti nuti taphaan rabbiin gabbarruu je laallafaatii fagoo kan deemini ibaadaan taphaanin taatuu je bardiin kun taphaa miti khutbaa dheengaddaasan isarraa hin qorro jela odoon khutbaan godhiniin ittiin beebar amma beekaa achi as uummatee odoon ta'in odoo khutbaan natti hin himaminiin isatti hime khutbaa keessa guyyaa akkanarraa وانا كراتين كره جيتين افيت التيم هوغان التيم دبرو اسري رشي عبد الله اسدو وانه برو خطبه اكنجي اها ومن امام را كره يسر سنمان كبه اسينو كسي را كراتني گنا मैं और را कराने तनर का बासा الله اكبر الله اكبر فلله الحمد يا دكتور راجع جواتك شو جبابا عن صلاح القلب وفساده بدي قلبي تيجي طول قلبي مالت قلبي طلشا مالت قلبي بالليسا وانجو خيستي خنا راين دبوت ولادم ابن القيم رحمه الله كتاب إغاثة اللهفان جو خيستي hukumni fi tolli qalbii kun hissi maanawiyyiidhaaje waan hin mul'anne kawahi fakkeessanii namaa himan jechuudha. Hissi maanawiyyii gidee jira. Kana akka fakkeenyaati namuu itti addallaan. Dura namni dhukkubsataa dhukkuba waan jaan dilii jechuudha qixa saniin katabtu. Dhukkuba jettee qabatta sammuu ta'e keessatti. Dhukkubni kun diliidhaa isa fakkaata cinaacha kanaan dili katabdu lama wal cina keessee garte ija kana laaltuun kana laaltaadhaa sii galuu deema beeka dhuganaa dawaa waan dhukkuba san balleessu ta'uu baadha jettee xarafa saniin katabdu namtichi kun dhukkubaan miidhamee jira fayyaadhaaf qaamni isaa akka mayruun nyaata madaalaa haakim beetiin ajeejisan dhibeeytanii kana maal ajeejaaf ibadah godhuudha jejjaaf asiin sadii akkatti haasa'u kana gisee qabatu waan qaamarra dalagu qalbiirratti diliin dalaydii jechuun hangalma sii gali nama dilii dalagee rakkina inni irra jiru yoo baruu feete dhukkubsataa rakkina inni irra jiru qoradhu si deebisu asuma fuutee ganaa atu suma haakimaa qalbii keetiif ta'e atummaan ififirratti abbate haasoo kana beeki sa'aatiin dhumeefin gabaabse amma gana dhukkuba kana footoo haaftee wal biraan dalaguu ni jirta si akkasit godhee mee mataa keetiifuu akka fayyadamtu atummaan yaa rabbi ta faayidaadha akka namaa taatu yaa rabbi ta faayidaa akka nuu taatu rabbi haa godhatu teetuma atummaan haakim akka fittaatu kameef goota teeyseeti haakimni dhukkubsataa gisee qorata dhukkubsataa gisee qorata nyaata maal si feesisaa nyaattu hangam takka sirraa dalagaa laaboraatoorii ogguunii fi irraa dalagee moon dalayne dhukkuba maalii qabaa qaama isaa kana keessaa gisee baruu fedhe waan kana qorateeti yeroo hangami nyaata si feesisa jeeniiti hangam takka sirraa dalagaa nyaatarraa gosa maal feetaa jaan gosa dhukkuba isaa baruusaati ati ibaadaa gisee jan hangam takka mirkaanta amma eegalee beekadhu akkanuma kanarra qorra jeeber ibaadaa hogguu jaan salaata yoo jaan quraana qaroo yoo jaan khayrii rabbi zakkaru hogguu jaan hangam takka mirkaanta nyaata hangam takka si feesisaa hanga fayyaa qabuun namni gabricha nyaataa haa ta'uu jechuu odoon ta'in wafcoon ta'e waatti naqu dalagee baasuudhaaf gahee isaa qaba jechuu hiikkaan isaa qabaa fi hin qabuu kanarratti lamcaachaa hanga inni irra turu kanaan rakkina qabaa bakki akkasii qoratamuu qabdi صلاة أرحنا يا بلال أرحنا بالصلاة
yaa Bilaal salaataan hafuura nu fudhachiisi jechuu sanirraa qooda hangam takka qabdaa. Hogguu rabbiin dubbatame hogguu diin kun dubbatame hogguu waan rabbii dhageesse mee diin irraa maalumaa si gammachiisaati eega islaamoyitti as geessee keessattuu. Maalfa jaalataa jiruurraa waan jaalattu hedduu himtaa. Mee ibaadaa rabbii kanarraa hangam takka wal bartanii maalfaa si gammachiise tarraa himtu keessaa rabbii siisan siyaa kennu maalfa feeta. Fitti haasawame maal irraa feetaa maalturraa si gammachiise islaamii waan jedhan kanarraa mee maalfa saniini wal agarte ati jechuu bar saniin sii galchuu deema. Laal namuu hulaa ibaadaa isaarraa yaamamaa jedha. Salaamni shanan waajibni shari'aadhaa kanuma wal qixaati. Tarra jabeessuu fi tarra jaalatu sanii yaamama jechuu galchuu deemtu. Tarra jabeessuu fi tarra jaalatu santu isa biratti irra jabaa kamaa yaquulu imaamu Maalik rahimahullah. Nama waaji'eeni achirra waa deebisee fi sa'aatiin waan hin jirreef tiyya sanii fixadhaa ta'isaatti dhiisee. Imaamu Maalik hin duukaan abbaana beekan. Agartee amma ati ibaadaa gizee gootuun je laal nama kabajaa faxina akka gara qabu na dhageesse ibaadaa diin kanarraa maaltu si gammachiise. Haya qorannoo deebita. Ati salaata toggaa deemtu. Quraana qara'uu rabbi zakkaruu diin rabbii dubbatu ibaadaa waan akkana guutu ilmii qara'uu hadiisa himu hunda waan rabbii jaalata jedhan guutuu hulaarraa bani maqaa ibaadaa baasii fi hangam takka gammachuun sii seenti. Achitti humnatee qoratu deemta. Nyaata maal si feesisaarra jiraaba. Ibaadarraa maal fee hangam takka irraa gammaddaa as cinaa wal cinaa deemuu ni deemta. Achumaan hogguu ibaadaa seente hoo ibaadaatti seente tana hangam takka mirqaana isii qabda. Ibaadaa itti seente san hangam takka mirqaana isii qabda ati. Achumaan ibaadarraa gizee baate wahum yastabshiruun jeebar warra quraana qara'u baalee ni gammadan jeebar quraana gizee dhageessa ta'a. Gammachuu santu ibaaraan isii ibaadarraa gizee baate mi'aa waan nyaattee alanfattee liqimsitee waan raayimuu danda'u qabda. Siin habirootiin nyaatee siin nyaate mi'aa waan nyaattee qaamarraa hay quba qabaatu qabda bar. Shankoorri lakka alanfatanii mi'aawaa jee Bukaariin maaliif karraraa oola jennaan. Akkana irratti deemtee xatimma gabaabduu diddi. Ibadah ego goote booda hogguu sa'aatiin geesse natti hima. Ibadaa gizee goote booda hangam takka ibadaa keessatti ibadaa dura sa'a sadi qoratalaan nyaanni nyaatte sirraa dalagee haasuma deebine dura nyaata hangam takka si feesisaa yeroo hangam takka si feesisaa hangam takka fudhattaa eega nyaattee booda irraa dalaguu baatu si qala janiin. Sumal hadmi jaan kitabni warraati ba hideetuma akkuma nyaateen taa'ee nachumaan ba'a kaaniif ammoo akkanuma cufee kaa'ee kunis dhukkuba ka nyaatan feesifne kunis dhukkuba eega nyaateerraa dalaguu dhabuunis dhukkuba. Ibaadaa gizeetti yaama warri kaafiraa jeebar kaafiree jechuun baalagee jechuudha hiikkaan isaa namni kufrii jibbee islaama'uu qaba. Egeeyse namni maqaa jibbe wooma san dhiisa. Awwa qabeetan taate moontaan mee warri taateetan akkana namni maqaan taane namni jibbe sirraa jijjiiruu qaba. Mirga jechuun kana mirga jechuun magaalaa huccuun taane hin fedhu jechuuf mirga qabdaa ifumarraa dhiiftaa maal qabare hin taane himuun kee hoo maali jennaan kun ayyaruunee taadha magaalaan seera mootummaatiin hanganaa fi hangana gurgurama jennee qabeenya addunyaadhaa beeksisuudha jaama maal qabatu reediyoo Itoophiyaawii hanganaa fi hangana gurguramaa bunni dhiqamaan akkatti bunni kan irraan shuqulamin hangana gurguramaa amantiin tuntanaa fi amantiin tuntanaan beeksisa addunyaati gatiidha magaalaa abbaa fedhee fudhataa itti beeynaan. Allahu akbar falillaa alhamd. Gatii jiruu timnee dhaaba walii galee gatiidhaa himame asirraa maal jibbiteennan feetu bitattaa feetu dhiiftaa kun maa dubbatamaan lakki kun kaayoo addunyaati
زينا راديون دبرس جل أكنا وقاجم خنا دياتا ودون تاي وان غري بالا غاري تاكت اتيداني خرات كومالين غري خبا فولت اتاني اتنا كوداف دوانا نيكا يا دغيسه تاتي وانتا ليو آيا تولي أما حاسوري فوساني ردين يو كافر وقوده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة هقاني دين كنرى هقا دبتن كافر توتر ربي كذي كدبتي مؤمن توتر إذا هم يستبشرون كذي إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى هقاجو خنا ورفيا قبو خنا وردوه هقاجو وكبسط على هقاجو مسلم في كاميرا دكومسا في فيا غودي والكنا خايه دعاء في جرا غودي والكنا خايه دعاء في جرو دان قرتني جرو تنا تفكرتني عبادة ربي في دين ربي جبيس جرو دا اكبيتني نمو يجرو برباد جيتو بتدي جتا ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يعلم أصلاني هندل لما بيكمو قبديجي ودونمو قبتين فدا أن الطاعة لذة النفوس لذة القلب وراحة الأرواح ويليها نعيم الجنة وينسيها رؤية النظر إلى وجه الله أو كما قال رحمه الله ولما بيكمو برباجي سارجي نمو ورّيكين كنا صدركا سامبيني نمني مسلمة هي إبادة قدو دي ربي جويسو بكرا والله لهندي بيخو بابا برباچي ساداجي مي إبادة راحة نفسي دفي قلبيتي راحة نفسيتي أكبه كموجي دنو مخيزت تاك خلم مفا راحة كانت خالي قانني جنتاتي خقانني جنتا سان إرام فتشيسو غرب ربي لال ربي ساني أركو داجي قانني تنا صدركا صديقو بكتت تنتو دون تن بكبيرو تكجي إن في الدنيا جنة دنيا خيس جنتا جرا سنتي نازو دنيا خيس جنتا جرا ربي سياغو خيس دنيا خيس جنتا جرا نمني جنة الدنيا لكن جنة آخران أكو بدوجي مالي جنان راها جمتشو دسيجين كان رامو لتيجتو داجي إمام مالك مساكين أهل الدنيا جي مسكين ورا الدنيا دا ودو جروان تات الدنبافتين آخرات ديمن جي شيخ مالبان تهنان هي لذة معرفة الله دسي جمتشو ربي بيخون قبضون باناجي واني جنة فقات الدنيا خيسا نجراك أنني خيسا يوته طاعة الله أتشفى جيسيتك جنة خيسا ما لا غين وقت ولا أذن سمع كتك يقبلي سو برندك مجرى رب والنوانا أبو أمينجي برندك مجرى رب والنوانا مي والله تعرفوا ما حلال خناو كذب تجتو خناو برتنو بيه دوي أبان كنجا دلقي ميقودرب بيه كنجاك الحمد لله هي مقا مسلم جو خناو خنركتون والحمد لله غلطات بيتي هي خنو مكة سيتي يا بوليسو تتنرم يويتو أولا فجر لا 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 لغيسي أسرع أج كأنني آخرة والنفقات فوتوكوبي سني خطو لذة معرفة الله أها خايسا كان إيران فتشيسو فتيانو جنة سينو دجيجي خجنة سينو جنة خايسا إيران فتشيسي تبر هي ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أكن ها هم قاعدتك بيخي جمع هاقي مدى كيف هيا إسا جديدة نورمالي ممالجان أتشي خايسا كنما جرو خنا قوة كبار ها أقوى ديرفت دلي دلقوان جوسا أن المعاصي ينبغي أصلين را ثاني خلما فايت أن المعاصي سموم النفوس
وآلام القلب ويليها دخول النار وينسيها الحجاب عن الله يوم القيامة. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. دلي دلقون اكوب لبوتي كبيكموجي لا قلبيتي جنود نغيزت بجامعك فيستالا ترى ميكا لفاندوا دلقتا ولي وربي بلجي بكت بجا خان موبايل لفاندوا حاسوا إنبي نماري ديا أبو چنکمات akka cinqin nama gootu beeka ho eessarraa as fagee namtichi subiin salaatiin subiin isa dabarte jamaa asbaha kaslaana achirraa dhufe laal wayi diliin xiqqaattullee jechuu beekan rawaal bukhari he namtichi subiin isa dabarte jamaan salaatu namtichi halkanirraa salaanni sunnaa isa dabre yookaan he khadur aadaadhaa qabu san arra haala mirkaan hin qabneen dabbaramaa jedhisan arraa hubanne dabbare wal jedhu maqaan akkana san akkana ta'e barisiifataa eessarraa dalagameetti summi wayitu dilii dalagu summi qalbiiti azaaba nafsiitii jeji azaaba kanatti ka'aanu azaaba akhiraadhaa kanutti himansanii jeji cinqii asitti inni jiru wajji qabutan cinqii tanatti aantu cinqii sanii sanirraa footokoppiin isiidha as jirtiidha bara fa mustaqillu wa mustaqil achirraa ibidda akhiraa wanni nama irraanfachiisu sanirra jabaadha qixaaxarraa arrabbihim yawma idhin lamahjuubuun akkana jechuudha rabbii isaanii arkuu dhabu kun dilii dalaguu sadarkaa sadeen kanan laata ibadaa rabbii dalaguu sadarkaa sadeen kanan laata kuni jecham nu teenyaati hadarasticha saa ibnul qayyim kiyummo innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim fala tadhunna anna hadhihi al-aya fi ad-dar al-akhirah faqat innaha fi ad-duwar ath-thalatha ad-dawa wad-dawam al-qayyim ayan kun warren khairi warren milki da kanani khaisa jiran je rabbi wallahi warren milki da warren toltu dalagan kanani khaisa jirani je wa innal fujjara warren dilawan kafirtonni jallatonni la fi jahim ibidda khaisa jirani jennan kun akhirah qofa odon tahin biyya sadeen kennitaaf addunyatti asitti akhiratti qabritti hoggaa haafama yawmal qiyaama haaya dachaane amma kitaatan xumuruuf hin deema haasa'u hunda kana gootanii xumurtan maal haju hoggaa lafaan aadatti hidhannoo qalbii fi qaamni wali qabuun himuu deemu akkatti dubbii wal harkiftu chaarjii walirraa fudhatu qalbii fi sammuun kun lamaan walitti wanti kun foon kun gammachuu fi rifaatu harkiseeti isbiraan hogguu ga'e qaama kanaaf raabsa nama gammadee fi nama rifate fuularraa qaraata nama lolaas ta'ii haasa'oo ofirraa dabarsuus gurra kanaan naqee as geessee qoratee waan dhageessan maal jette kana baantaa je'ee achitti eega gadii tana gara gaggalchee booda deebisaa nama kana kun turjumaana hulaarra taa'ee waan warri mana keessaa itti jiru dabarsan si baabalu asiin seenee achi gadi qoratamee kun asii taabiira irraa godhe akkana itti jiraaji kompiitarri jabaan kan rabbiin dal bar hundaa rabbumaa dalagee beeka wallaahu khalaqakum wamaa ta'maluun walirra dalagaa amma kam goote addunyaa deebita addunyaa dalagatamtu tana uffata nyaataa dhugaatii maqaadhaan waan jaan garte qabeenya alaamanaa waan hamileen namaa barbaadu guutuu dubbii tana jala galchi waan kana gurraan dhageeti arkeeti waan akkanaatiin qabaa foon sammuutii fi qalbii sanitti himee kun qaama kanarraa as facaasa pee arrakka jirraaji eessarraa hidhatee amma ba'awaan kanaaf irra kaa'uu odoon ta'in nin qabaa fi harkadheedhaa fi waan kana isa dhagaameeti
qalbii irraahi gara qaamaas dhufe abaluu irra gammachuu jiraa jenna. Ibaadaan ati dalayduun dalagaan isii akka wanni nuti barre kun addunyaa fi ilmaan nuti barre kun qalbii irra dhaqee qaama keenya irratti as dachee nutti himu kanatti cinqiin addunyaattis qalbii irra dhaqee qaama irratti as dachaatee namu akka beeku firraayi maganaa rakkataa gaafadha warra masmarii harkaa wal tuqee gaafadha akka beeku firraayi deemee achirra dhaqee achirraa qaama kanarratti as dachaa asan booda taabiira jedhu firraa hima ganaa akkuma dabbaramne irra maarree ta'e akkattiin akkana tahee eegachi dhayitee dubbiin achi as deebite ibaadaan tun eessarratti dalagite alaa qalbika litakuuna minal mundiriin rabbi keenya hadiin kana buuse karaa godhe ka quraana nu buuse ka muslima nu godhe alhamdulillah ibaadaan tun deemtee qalbii irra dhayite achirraahi qaama kanarra tas dhufti gammachuudhaatu gammachuu duniyaa hoogganaan sii galti yoo addunyaa harkattees qalbii irraa as dachaati siin hin jenne ibaadaas taatu qalbumarraa as deebiti siin hin jenne tanumaa sirratti dalagaa tana wanti qalbii wanni uumamteef ibaadaaf uumamteen irraa jiruu ta'e jijjiiruudhaaf diin rabbii jabeessu si feesisaa hanganuma sii galte haa dubbiin الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ور ربي تأمن قلبي إنساني قرآن ذكر نزيخ قرآن يجوت هو الراجح كما يقول ابن القيم رحمه الله قرآن ذكر هقوته جامعة ولك بتوان ذكر جلسين يجون دي هي hogguu kanaan ziqi jettii taate ala dhagaya zikrii rabbiitiin qalbiin ziqii arkatti tasgabbii yazan takka humaarra wal naaqexxaattee jirti aboo yaabboleessu bargaarra jedhanii gammachuu akkaan itti himuun beeku tajaajila jiraame san eessarraa harkatta taqananii akhiraadhaaf fakkaattu san ibadah Rabbi rakyat. Adunya kaisa kananin ni jirti, kananin adunya kaisa jirtu. Sun ta akhirah fakat. Isin di Rabbi ibadah Rabbi cewali itu. Kasit. Inu dunia rabate kanani akhirah akhirat beri racin singe. Wallahi rakalaman subiti itu sunnasan. Dunia biwan dunia rai jurura cala jebar. Malik sila fotokopi isila mancalle silao akkasit ifittin tabannu di rabbini jabeesina qara'u qaraasisu salata ilman dinirra leenjisu dinirra leenjiya dinirra bobbaa haram dhiisa walin zallamina ifin zallamina haqa rabbiin zallamina akhiraan irraanfatina wanni naqat irra fiiguuf sa'aatii gee tokkotti haasanis hawumaan qabu kana hunda dileeti moomaal jan haqi bakkatti toluuf yaana jiruun tolchuu deema jillu buuteeti kana hunda wanni naqeef jiruun tolchuu deema waan rabbiitiin naa galajiinfatin an duraan kara birootiin barbaadaa ture ati dhagaadha hooqaa turteemi duraan jiru sirreessuudhaaf akka sirreessanii eega jennee booda namuu qabeenya fi beekuu qaba ogummaa waa itti himanii ni hime sheeni qiyya shee Abdallaa Abbaan Khaalid isinin kun hawaasa guddaa ta'uu keef beekan masjida bareedaa kana jaartanii sadaqaa jaariyaa ilaa yoomil qiyaama warra maallaqaas keessaa qabu warra asirraa fayyaadaa ajee sheekan keenya rabbi aamil keessa isin aamil keessa qabeenya keessan kana keessa jiru taisaaf jecha isin yaabu sheekan fayyaadaa ajee isin leenjise san rabbi aamil keessa akkasuma kun qabeenya jaamaa as gubbaa qabeenyaa jira garii namaa ni bareedda janii bar as quban qabne sitti himan aboo baluu ni bareeddaa bargaa janii itti himan itti himuun kun hanganumaa waan qabu kan alhamdulillah haajuu akka bilaashin gooneef namicha jimaa tumatee yaan jimaa tumateeti fuudhee fallaan jala bu'anii fallaan akkasijjee hin alamfanne daanuu bishaan barbaadame sangoot khute awani si je rabbin nan ko diniti turre be
kanuma achi bakkatti hucciise kanuma beeku obayyaade bakka alanfannaadhaa san jirti laal alanfannaatu shankoora mi'eessee sanna xiqqoo akkasitti jeeka akkas jechuu san tana qabnaa fi tana qabnaa alanfatu qabdaniidha warre walii gallee akkasin niimaa bareechaa as gubbaa biiroo markazaatii jira tashee Usmaa'il markazaa jira kun kaayoo waa adeemsa bareechuu jedhama agartee edaa nuti masjida dhufu sheekan keenya kun khayrii nu dolaysiisi jiranii sheeka tokko sammuu teessa qabadhu ni milkooytanii kana haasijee maallaqa si buusisiisu namni kun gaariin na yaame jechoota as dura guutuu akka qabatu rabbi isin haa milkeessu akkanaa jira leenjii sheekan aanaa kana akka durataatti sheessanii durataan du'aata imaamman aanaa kana sheekan sheessan hoogganu kun bakki isaan leenjiidhaaf ta'an bikki qaraatiidhaa bakka tana yoo ta'e bikki isaan bulanii fi bikki isaan itti kabajaman as gubbaa bootaan qophooyte dalaydanii bar duruu dalagamte qulu allahu akbar falillaahi alhamd akka alanfattanii fi namtichi akkas jala bu'ee bishaaniin dabarse san akkan ta'an dalaga jirraa edaa jaa isin hundiif keessatti akkasuma biiroo Shee Abdallaatii jira biiroo dhimmi islaamaa achi gadii qabalaan Shee Usmaa'il as gubbaa qaban sheeyni biyya Shee Abdallaa as gubbaa qaban Shee Abdallaa Daawudoo abbaa biyyaatii guututti isarra dhufne naafi sheeyni biyyaa fi Shee Usmaa'il markazaa majlisa guututti Shee Abdallarra dhufe gomaali sirrii miti gaafa duraa ijoollummaan asi qareetiin jiraan Shee Abdurrahmaan Dobbaa as taa'etti jira nin beekaa yoom yoo itti na gaafattan isiniif hin hima hogguu sana asin manni nuu jiraati asii achi jira jiraatus gabaabduu dubbii kun akkatti hin jiru laal amma gabaabdutti naan akkaneetti akkasuma wanni as gubbaa jiru bootaa gorsa dabarsuuf Hamilton TV istiidiyoodhaa as keessaa qabu akkana dalaguun kun qanxummaa fi waa bareechuu warri jettamee Allahu akbar jaa Allahu akbar isin fakkaattu jaa Allahu akbar nama waa dalagee fireessee jaabo akkana kun tanaa isin fakkaata tabe akkasitti kanaa jira sheekan waa babbareechuu wajjin rabbiin nu bareechuunis qananii rabbiiti obboleessa kiyya Shee Haydar amma silaagaa sa'aatiitu afi malee sa'aatiin amma haqa sheeka keenya imaama keenyaa qaba amma kaa sa'aatii sheekaaf dabarsina du'aayii dur abbaan Shee Haydarii godhe sa baga rabbi kee balee hawaa bareechu akka ta'u du'aayii abbaatti keessa jiraan si'a waa saganteessuu qanxeessuu kun akkana bakka abbaa isaa san sheeka maqaa abbaa isaa qabu qubsiisee Shee Abdurrahmaan qubsiisee bari abbaan isaa Abdurrahmaan Shee qaraatiif achi ture Shee Abdurrahmaan qubsiise akkasitti kun waa babbareechuuf hogguu markazaa halkan miliyoona buusan niin harka TV irra asirra qilleensa irratti sheeyni kiyya Shee Abdallaa abbaan Khaalid gaafa asirratti mee qorqorroo tana je'ee asirra lafaa ka'ee ankunoo guyyaa duraa utubaa san jalaan taa'e guyyaatti aanu chiiniin taa'e akka nana garre je'ee guyyaa duraa hangana guyyaatti aanu guyyaa lama keessa dhufee guyyaa sadaffaa bakka dhufe qorqorroo as gubbaadhaa jechuudha dalagaa sheekan kun ibaada isin dalaysiisanii isinitti himuu kiyyaa bara halkan markazaaf miliyoona guurame Shee Haydarii fi Shee Haydarii fi sheekan Sheefaraan asii hanga khalafa jiruun argu warra mobaayilii fuudhanii
Agartee isiniin eegu jira lafa jala dhageetiin jira waan ta'eef ni darkaa. Waan dalaydan irratti jazaa gaarii isinii haa qabalu sheekan kun isiniif dalaganii qabeenya kana lafa akkatti kun akkatti ja'anii bakka silaama sheekotii ta'aa dura ta'an sheessanii jennu kana qulfiin tun ta sheessanii ta bakka sanii sheessanii kennamtu. Takka Shee Abdalla kennamtu. Takka markaza ta Shee Usmaa'il. Ta biroo Shee Usmaa'il ta Shee Usmaa'il. Bar ilmaan beeki namni nama harkatee hunda dalagaa adda ati asiin. Qanxummaa tana hirna qofaa qabaan isiniin jee ni alanfattammoo bishaaniin jala guutanii fixan. Awa maaliin isiniin jee akkana gaafa rakkanaan barabaree akka waa adda bareechuu kan maal samma bortokool akkasiisu beeki sheeyidar kana laattanaafin leenca isa kana tanaafin fedha waan ajaa'ibaa. Agartee rabbi sinaa milkeessu. Mee takka amin jaa. Rabbi sinaa milkeessu. Laal jiraata magaalaa hirnaa horee majlisaatii fi horee masjidaa hawaasa hunda naggaadee fi dargaggoodhaa darasaa sheekan jiraata hirnaa waan jedhamu hunda bakka rabbi haa milkeessu. Kunuunti waladdaalliinii ammini bareecha janii bakka wal jalaa qabee akka toleen siingee khilaafa rabbi sirraa haa qabu. Rabbi sinaa milkeessu. Rabbi sinaa milkeessu. Waladdaalliinii masjidni guutuun bakkatti ammin jee mee afiifiin mari'adha abbaan jee aboo maan hinjii namni isaan jiru hin jiru ni hunda gaamnee miri humaan hirrifnee bara. Waladdaalliinii masjida guutuu tana ammin namtichi jechuudha ifirraa waan firraa hirrisu haa if gaafatu jechuu beekan. Niimaa tana hin gammadne isin boo aboo gammaddanii mee warri gammaddan harka baasa. Yaa akhi tokko nafne laala tokko nafne waladdaalliinii ammin hin jiru na asichi harkame kana dhokate yoo taate qofa sanittiin seeni. Rabbi sinaa milkeessu. Rabbi sinaa milkeessu. Haya amma yeroo ga'ee gara sa'aatii imaamaa fi gadhiisan ma'i. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.